akkam naga jirtanii bagana gaanuuftaan isin jedheeraan aliifuudha viidiyoo kana keessatti moobaayila tokko bitachuun duratti wantoota nuti beekuu qabnu qabadhee isin dhufee jira amma xumura viidiyoo kana ta'uusaan nafaa tura chaanalii kanaaf haaraa warra taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha amma galatti mangara viidicha adda birraa turtii gaarii akkuma seensaa yookiin viidiyoo kanatti ibsuu yaaletti wantoota irra wajjin ilaallu moobaayila tokko bitachuun duratti wantoota nuti beekuu qabnu kan jedhe muraasa isiniif tarreessaa amma xumura viidiyoo kana ta'uusaan nafaa turaa isiniin jedha isaan dura chaanalii kan kootiif haaraa warra taate subscribe gochuu hin dagatiin akkasumas mallattoo bilbilaa subscribe godha jettu tuqaa viidiyoon hojjennu saffisaan isin bira qaqqaba waan ta'eef yaada ergaa yookiin dhimma biraa qabaatan karaa koomentiitiin nuugaa yookiin karaa keessootiin nuugaa isiniif deebisna. Moobaayila tokko bitachuun jalqaba irratti wantoota beekuu qabdu moobaayila sun maalirraa hojjetame kan jedhudha. Maalirraa hojjetame jedhu moobaayila ati bitachuu barbaaddu sun sibiila moo pilaastika irraa hojjetame kan jedhudha. Moobaayila sibiila irraa hojjetametu umurii dheeraa qaba moo moobaayila pilaastika irraa hojjetametu umurii dheeraa qaba. Eeyyee moobaayilli pilaastika irraa hojjetame yeroo hedduu filatamaadha umurii dheeraas qaba. Lafas yoo ba'e dadhee kan hin cabne waan ta'eef saba kanaaf moobaayila ati bitachuu barbaaddu sun maalirraa akka hojjetame jalqaba irratti beekuu danda'u qabda jechuudha. Kana jechuun moobaayila yeroo hundaa moobaayila pilaastika irraa hojjetame bitadhu kun baay'ee filatama waan ta'eef. Inni biraa immoo dispilay yookiin immoo iskiriinii isaati. Wantoota salphatti nutti agarsiisuuf kan nu tajaajilu jechuudha. Dispilaayin kun hammi moobaayila keetii iskiriinii isaa yookiin inchii 5.5 hamma 6 yoo ta'e viidiyoo hamma 2K yookiin saayizii hammasii baay'ee gurguddaa ta'an salphatti nutti agarsiisa. Kana jechuun rizooluushinii isaa baay'ee murteessaadha. Moobaayila keetii rizooluushinii isaa baay'ee ol ka'aa ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabda jechuudha. Inni sadaffaan immoo piroosesariidha. Piroosesariin sammuu moobaayila keetii wantoota moobaayila keessatti hojjetaman kan to'atu kan qindeessu piroosesariidha. Piroosesariin kun hedduu isaanii kan ittiin madaalaman giigaahertzidhaan. Giigaahertzii 1.5 2.6 akka jira kan deemanidha jechuudha. Atammoo moobaayila giigaahertziin baay'ee guddaa ta'e osoo jettee irra filatamaadha. Kun jechuun moobaayilli ati fayyadamtu sun ismuuz ta'e yookiin haala ati barbaadduun saffisa olaanaan kan siif hojjetu ta'uusaa beekuu danda'uu qabda. Yeroo amma gabaa irratti yookiin gabaa moobaayila keessatti kan gosti piroosesarii beekamaa ta'e Qualcomm Snapdragon kan jedhamudha jechuudha. Isa kana weebsaayitii warra deemtanii waa'ee piroosesarii kanaa bal'inaan ilaaluu dandeessanii innis moodelii waan qabuuf moodelii kamtu mishaadhaa kamtu badaadha kan jedhu weebsaayitii warra bal'inaan argatan jechuudha. Inni shanaffaan immoo irratti isiniif kaasu immoo kaameraa moobaayila keetii moobaayila kee haala barbaadameen suuraa kan siif kaasoo ta'e qulqullina akkamitti moobaayila kee kaasa kan jedhu beekuu danda'uu qabda jechuudha. Garuu moobaayilli tokko kaameraa meegaapikseli baay'ee guddaa qabaataniif kaameraa suuraa qulqulluu ta'e kaasuu dhabuu malu jechuudha. Kanas kan murteessu kan fakkeenyaaf ga'umsa ISO isaa ta'uu danda'a, hamma piikselii isaa ta'uu danda'a, autofocus isaa ta'uu danda'a. Isaan kun baay'ee gaarii ta'uusaa adda baafattee mirkaneeffachuu danda'uu qabda jechuudha. Inni jaffaarratti ni kaasu immoo jireenya baatirii moobaayila keessatti tajaajila. Kana jechuun moobaayila tokko amma chaarjistee amma irraa fuudhuun baay'ee namatti hin tolu. Saba kanaaf immoo jireenyi baatirii kan keetii gaaf bittuu hammam akka ta'e madaaltee beekuu danda'uu qabda. Hedduu isaanii 3,000 gaafa caalan irra filatama waan ta'eef 3,000 caaluu isaanii beekuu danda'uu qabda jechuudha. Inni biraa immoo operating system moobaayila kan keetii sirna ittiin moobaayila keetii hojjetu beekuu danda'u. Fakkeenyaaf moobaayila iOS bitachuu barbaadamu Android bitachuu barbaadatti adda baasuu danda'u qabda jechuudha. Android bitachuu gaafa barbaade Android gosa yookiin ammoo versionii garagaraatu jira. Version san keessaa kamtu si baasa kan jedhu beekuu danda'uu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf Android 10 bitachuu barbaadamu Android 7 kan jedhu gosa akkasii adda baastee operating system kam akka bitachuu barbaaddu beekuu danda'uu qabda jechuudha. Inni biraa immoo storage moobaayilii kan keetii. Storage jechuun kuusaa moobaayilii kan keetii wantoota garaagaraa keessa kaa'achuu kan dafees jalaan kun ta'uu qaba. Sababa kanaaf immoo moobaayiliin kan kee ammoo yoo xiqqaate storage isaa yookiin diiskii moobaayilaa kan kee irra jiru GB 32
osoo caalee hedduu kan filatamudha jechuudha. 32 akka jira waan deemuuf GB 32 osoo caalee yeroo hedduu irra filatama jechuudha. Inni biraa immoo saglaffaa kan isin kaasu security yookiin immoo haala nageenya moobaayilaankii. Moobaayilaankii kun wantoota akkamiitiin nageenya isaa tikfata. Fakkeenyaaf paaswoordii ta'uu danda'a, fingerprint ta'uu danda'a, iris ta'uu danda'a. Yeroo hedduu fingerprint fi paaswoordii moobaayilota kamiin irratti ni jira akkuma salphatu moobaayilaa. Gatiin baay'ee xiqqaa ta'e irratti isin argata waan ta'eef hammatee moobaayiliin iris qabaachuu danda'u isaa mirkaneeffachuu danda'u qabda. Iris yoo jedhu ija jechaadha. Ijaan keetiin kan cufamu kan banamu ta'uu danda'a jechuudha. Moobaayilaa akkasiisu argitee hedduu irra filatamaadha. Inni biraa immoo sagalee yookiin immoo spiikarii moobaayilaa keetii haala kamiin iyyaa yookiin immoo sagalee guddaa qabaata immoo sagalee xiqqaa qaba kan jedhu jalqaba irratti beekuu qabda jechaadha. Moobaayilonni sagalee haara gaariin kennan hedduun isaanii irra filatamaa jechuudha. Gara xumuraatti kan isin kaasamu eerfooniidha. Moobaayiliin keessun eerfoonii hojjetamu hin hojjetu kan jedhu beekuu danda'uu qabda jechuudha. Moobaayiliin eerfoonii hojjetee irra bareedaa jechuudha. Inni biraa immoo xumuraatti isiniif kaasuu barbaade ammaas raamii moobaayiliin keetii amma makkatee beekuu danda'uu qabda. Yeroo hedduu moobaayiliin raamii xiqqaa qabaate saffisa xiqqaa qabaata jechuudha. Kanaafuu raamiin moobaayiliin keetii yoo xiqqaate GB 3, 4 fi achii ol ta'ee hedduu irra filatamaa jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Viidiyoon biraan qabadhaa har'aaf xumuree jira. Nagaatti.